Kanaafiyyuu isa kana koottaa ilaalaa dhufanii arguunu waatti gumaachuu qofaa miti ijaan laalanii edaa ilmaan kun akkasitti qabsoo gaggeessu ani waggaa 25 har'aa yeroon biyyaa ba'e waggaa 10 har'aa yeroon biyyaa ba'e Oromiyaan akkas turre har'aa akkas fakkaatti wanti ani quban qabne jirti dhaloonni kun dhaloota akkas ta'eerudha akkasin taanedha jettanii ilaaluun iyyuu daandiin isaanii jira dhufuun ni danda'ama. Warri bilisummaa beeku nama gabroomsee argeeru qabeenya namaa saamee beekeeru yeroo biyyi isaanii waa taate hokkootti rarra'aa gara dirreetti dhufee dhaloota silaa humna qabu yaadammoo hin qabne warri humna itti dhabe immoo yaada qabu akkaataatti isaan lolataa turan laala isinis namuma quba namatti hin qabiina dhiiga dhangala'utti hin qoosiina dhiigni dhangala'u kun guduunfaa inuma argata guduunfaa sana keessatti immoo isinis warruma injifannooti. Oromoo ta'uun keessan qofaan iyyuu warra injifannoo sin taasisa hojjettanis dhiistanis kanaaf iyyuu dhaloota kana ana tokkas godhee abeluut akkas godhee ani maaf keessaan dhabee yoo ani hin jiraanne akkasii haa baduu haa manca'uu isa harreen jettee keessatti hin ta'iina akka jedhus dhaammachuun hin barbaada. Waraanni bilisummaa Oromoo gaa inni lafee cabuu dhiiga dhangala'uuf lubbuu dhabu iddoo jirutti akkuma jirutti waggaa 50 carraa abbaan argatee jiraate suni yaadachaa abbootiin keenya isin walakkaa xoofoo dhiigdaniittu walakkaa kanaafiyyuu isa kana koota.